Akkam bultaan lafa jirtanitti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a ergaa tokkoon isinii dabarsuu barbaada. Guyyaa har'aa siif kennameera. Guyyaa har'aa kanatti gammadi. Waaqayyoon galateeffadhu jiraadhu. Jireenya gammachuu jiraachuudhaaf haala amma itti jirtu kana itti gammadi. Hojii hojjettu itti gammadi. Eenyummaa kee itti gammadi. Gammaddee jiraachuudhaaf jireenya dorgommiirraa bilisa ta'e jireenya of ta'anii jiraachuu bari. Tarii bara kutaa tokko barattu warroota kutaa 8 baratan wajjin dorgomaa kan turre, garuu immoo namoota jaallattu moodeela godhattee jiraachaa akka turteetti har'as addunyaa biizinasii keessatti dorgommiirraa firii ta'itii namoota moodeela godhattu. Hojii kam keessattiyyuu namoota moodeela godhattu of duratti ilaalaa jiraadhu. Tarii inaaffaa gaarii qabaachuun gaariidha waan ta'eef, boru bakka akkanaa nan ga'a jedhanii yaaduun gaariidha waan ta'eef. Kanaan alatti jireenya har'a jirtu kana hin jibbita taanaan hin miidhamta. Kanaaf jireenya har'aatti gammadi, waaqayyoon galateeffadhu, boruuf immoo karoora gaarii, mul'ata gaarii, hawwii gaarii of keessa ga'iiti tarkaanfadhu. Eebbifame.